Ashama harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kalaqaalee aadaa Afrikaa fi dorgommii barreeffama akkasumattis aartii fakkii irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen barnoota saayinsii fi aadaa irratti xiyyeeffatuun hojjetu yookaan UNESCOon ogeeyyii aartii fakkii yookaan visual artists 20 ta'aniif waamichaaf ferrii hojii kalaqaa gochuusaa dhageenye. Dhaabbatichi dubartoota ogeeyyii aadaa fi aartii fakkii irratti bobba'anii fi fedhii qaban akkasumas teessoon isaanii magaalaa Finfinnee tahee 20f waamicha dhiyeessee jira. Kaayyoon waamicha kanaas dubartoota ogeeyyii aartii fakkii carraa walitti dhufeenyaa gabaa fi yaa'insa yookaan adeemsa haqa qabeessummaa itti fayyadama meeshaalee aadaa akkasumattis artistoota kalaqa qaban fo'uun carraa hojii uumuudha jedhameeti jira. Artistoonni hojii kanarratti hirmaatanis guyyaa maayyii kalaqa hojii isaanii ittiin dhiyeeffatan akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti Aapiriil 1 2024 karaa marsariitiin ta'uusaas odeeffannee jira. Odeessi keenya kan biraatiin ammoo kalaqaaleen aadaa irratti xiyyeeffatanii tooftaalee saayinsaawaa aartii fakkii sirriitti hojiirra oolchinaan miidhaginni isaanii olaanaa ta'uu hubatame. Kanumaan wal qabatee dubartiin Afrikaa kibbaa ganna 87 taate hojii kalaqaa aartiitiin dooktireetii 3 badhaafamuu ishee odeeffanne. Aartist Meet Ester Mahalanguu jedhamti. Jiraattuu Afrikaa kibbaati. Haala adda taheen manneenii fi konkolaattota faayisuun dinqisiifannaa olaanaa gonfattee jirti. Afrikaa kibbaa keessatti aadaa waa faayisuu tooftaa Nedelelee muraal irraa gara kaanvaasitti jijjiiruun aartistii jalqabaa ta'uu ishees odeeffanne. Kanaaf ammoo yuunivarsiitonni biyyattii keessa jiran kabajaatusiif malaa jechuudhaan yuunivarsiitiin Johannesburg, yuunivarsiitiin teeknooloojii Tasaawee fi yuunivarsiitiin teeknooloojii Darbaan hojii ishee kanaaf dooktireetii kabajaa kennaniifii jiran. Gama biraatiin ammoo dorgommii barreeffamaa Knowledge Connect Africa 2023 barreessitoonni shamarranii badhaafamoo tahanii jiran. Shamarreen biyya Kaameroon Nangaa'ee Silvii ishee tokko yoo taatu dorgomtoota 365 keessaa injifachuun sadarkaa meetiitti badhaafamtuu taate. Badhaafamuu isheetiin gammachuu ishee yoo ibsattu Knowledge Connect Africa dorgommii kana qopheessuu isaatiin galata guddaatu malaaf. Fuulduraafis qindoominaan waliin hojjanna. Waan hundaafuu dhumarratti waan hin jechuu barbaadu barreessuu kee itti fufi. Barreessi lafa kaayi. Gaaf tokko qaamni gumaacha keef beekamtii laatu as bahaatii jetti. Haaluma wal fakkaatuun shamarreen Absee Juliyaanaa jedhamtus barreeffama ishee sadarkaa meetatti barreeffama baay'ee gaarii yookaan excellent jedhamuun badhaafamuu ishee toora weebsaayitii Knowledge Connect Africa irraa odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.